Marree har'a gabaasaa addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Eenyummaa keenyaa fi maalummaa keenya biyya ambaa keessatti dagaagsuudhaaf mul'isuudhaaf carraaqaa jirra. Mana uffata aadaa Oromoo isiniif bannee jirra. Oromoonni addunyaa tanarra bakka garaa garaa jirtan hunda isiniif dhiyeessuudhaaf nuti qophiidha. Iddoon Shumeellaa iddoo buufata konkolaataa irraa yaabbatan ta'u isin hubachiifna. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya aadaa keenya kan biyya ambaa keessa jiraannullee eenyummaa keenya guddisuudhaaf maarree akka dhuftanii nu daawwattan akka gartee dhuftanii abbaan qabuu fi abbaan hin qabnes akka gartee dhufee nurraa argattuuf eenyummaa keenya guddisuudhaaf itti tattaafachaa jirra. Maarree eenyummaa keenya guddisuudhaaf aadaa keenya guddisuudhaaf aadaa hundi nu biratti waan argamuuf kan Harargee, kan Arsii, kan Jimmaa, kan Wallaggaa, kan Shawaa hundumtu ni argama. Warroottan asirratti daawwataa jirtaniif Marree kan dhageessisin wal dhageessisaa. Sheer waliif godhaa. Maatii keenya ta'uudhaaf subscribe, like, share godhuus hin dagatinaa. Warreen miseensa hin tahin miseensa Odaa Tuubii ta'uudhaaf like, share, subscribe godhuudhaan achumaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Ashamaa harka fuunee ilmaan Oromoo gaggaarii fi qaqqaalii sabboontotaa fi sabboontuu biyya addunyaa tana mararra facaatanii jirtan maraafuu affeeramtanii jirtan. Akkuma beekamu huccuu aadaa Oromoodhaa bifa adda addaatiin, bifa miidhagaadhaan, bifa garaagaraatiin, bifa isin feetan hundaan qophaa'ee isiniif dhiyaatee jira. Akka bitattan, akka dhuftanii bitattan isiniin jenna. Iddoo buufata konkolaataa bakka konkolaataa irraa yaabbatan Shumeellaa bakka jedhamtu ta'uu isin hubachiifna. Lakkoofsi bilbilaa ittiin nu qunnamtanis kunoo asumaan isiniif barreessinee jirra isiniin ja'a. Marree yoom kana qofa huccuu alaabaatii fi kophee sandalii fi kophee uffata garaagaraa jalaa gubbaa kan ijoolleetii fi kan aadaa hundu ni argattu. Iddoon Shumeellaa iddoo buufata konkolaataa bakka konkolaataa irraa yaabbatan ta'uu isin hubachiifna. Isin hin dabriin marree kan maallaqa hin qabnes boru argata. Maal dhabaree akkasuma ilmaan hiyyeessaa kan waan bitatuun hin qabnes amma kunoo iidatanaan badhaafamuu fi gargaarsi akka godhamuuf asumaan isin hubachiifna. Irra deebi'uudhaan ammallee isin hubachiifna. Iddoon mana uffata aadaa Oromoo kan ilmaan Oromootiin miidhagaa jiruu fi kan ilmaan Oromootiin Oromoo tajaajilaa jiru ta'uu asumaan isin hubachiifna. Marree guyyaa boruurraa eegalee hojiin akka bal'inaan itti fufu asumaan isin hubachiifna. Kunoo daawwachuu dandeessan uffata aadaatii fi uffata aadaa Siiqeetii fi uffata aadaa Jimmaa, uffata aadaa Harargee, uffata aadaa Walloo, uffata aadaa Wallaggaa, uffata aadaa Jimmaa yoom kana qofaree uffatni adda addaa bifa garaagaraatiin bifa miidhagaa taheen isiniif qophaa'ee jira. Koottaa.
Yoom kana qofaree gatiinis gatii salphaadhaan bitattu kan maallaqa hin qabnes gatiin irraa gadi bu'amaa fi keessatti ilaalamaa fi yoom kana qofaree ilmaan hiyyeessaa ka huccuu waan iidaa bituuf hin qabnelleen asirraa gargaaramuu ni danda'a. Gargaaruufis qophiidhaa nu hordofaa. Hordoftoota maatii Odaa Tuubii qophiin teenya har'aaf qopheeffanne asumarratti kan raawwatu ta'a. Asumaan nu hordofuu hin dagatinaa. Warreen chaanaala keenya sabiskiraaybii hin godhatin sabiskiraaybii godhadhaatii miseensa ta'a. Sheer laayikii sabiskiraaybii godhuudhaan waliif raabsaa. Odeeffannoo kana waliif raabsaa. Wal haa guddifnu, aadaa keenya haa guddifnu, aadaa keenya haa dagaagsinu. Bikka feenya yoo jiraannellee iftaanee jiraachuu qabna. Orma taanee jiraachuu hin qabnu. Kanumaan isiniin jaa nagayaan naaf bulaa, horaa bulaa isiniin jenna deebana. Argaan eebba ofii soddoma